qullaa keenya balbala nutti bananii. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 6tti seeraan baradheera. Anis akka nama baratee seeraan hin baradheen jedhe mitiiree silaas maaliin jedha lakkoofsaan yoo ta'e kutaa 6ffaa gaheera. Haa ta'uutii garuu dubbisuu barreessuu afaan kaan miti afaan Oromoollee sirriitti hin danda'u. Waggaa 6 baradheen kan hin baree bahee jedheen kan hin amanu ida'uu fi hir'isuu sanummoo kan inni naaf galu maallaqa yoo ta'e qofaadha jedheen dubbachuu nan danda'a. Anis barnootan jaalladhu barnoonnis anaatiin hin jaallatu. Akkattan kutaa 6 gaheellee haga ammaatti naaf hin galu. Sababiin isaa immoo daree keessaa karaa duubaa barataa 2 yookiin 3 caalaa namni ani dursu hin jiru. Barnoota hin jaalladhusi. Kan ani jaalladhu hojii mana keessaa haadha koo gargaaruudha. Ogummaa mana keessaa ittoo danfisuu buddeen tolchuu gita haadha kootiin ijoollummaa kootii kaasee nan qaba. Haati kiyya obboloota koo dubaraa warreen naan gafanis eegoo koo kan jirtus hojjechiisuurra anaan hojjechiisuu baay'ee filatti. Garaan ishee gahaa. Barnoota hafiitii hojii mana keessaa hojjedhu yoo naan jedhan gammadeen natti toleen hafeen mana keessa hojii jiru hojjechaan oola. Abbaan koo haadha koo waliin haadha manaa 3 qaba. Walii galaan ijoolleensaa ijoollee 14. Haadha koorraatii ijoollee 7 durba 3f dhiira 4 nama godhatedha. Akka amantaa keenyaatti yookiin immoo amantaa musliimaatti kan jaartii 2-3 qabu qabeenyallee horachuu kan ittiin isaan bulchuu yookiin immoo gaggeessuu qabaachuullee ni qaba mitiiree. Yeroo ta'e irratti abbaan koo nama qabeenya guddaa qabudha. Yeroo sanas gaa'ela kana ijaarrate. Yeroo ta'e booddee immoo qabeenyi dhufee waanuma baduuf jala jalaan qabeenyi isaa dhume. Maatiin koo guutummaa guutuutti yeroon ani barnootaan kutaa 6 kutaa 5 gaheerraatii kaasee hiyyeessa jedhamudha. Sana qofa otoo hin taane wanti nyaannuuf wanti dhugnullee mana keenya keessatti rakkoo ta'eera. Maatiin keenyi maatii guddaa manni keenyis mana bal'aa ta'e otoo jiru rakkoon garuu mana keenya keessa seenee. Daldala horii irratti abbaan koo nama cimaa ture. Akka odeeffamutti guyyaa tokkotti horii sangoota 17 dallaatii jalaa yaafatanii eegduu jallaa jalaa ajjeesanii abbaa koo jalaa erga qabeenya isaa gara dabarsanii booda mooraalii maittiin hojjetee jiraatu iyyuu hin dhabee jedhamee haasa'ama. Kanaan barnootaan kutaa 6 gaheen kutaa 6ffaa keessa waggaa 3 keessa deebi'ee gubbaa marraatii hangan kutaa 6 qofaatti hin baradhu naaf eeyyamameera ta'e hin beeku. Kutaa 6 gaheen gara kutaa 7tti darbuun dadhabee sanaanis barnoota kutaa 6ffaa si'a 3 keessatti hin kufee. Ani dubartiidha mitiire kanaan booddee maaliin yaada jettanii yaaddu tilmaamuun isinittiin ulfaatu. Akkan kana iyyaanneef immoo obboloonni koo dhiiraa 2 naan gafan anaan akka namaatti otoo hin taane akka horiitti na eegu. Gonkumaa dhiira waliin dhaabbadheen arganii jennaan caccabsaniiti lafa na kaa'u. Dhaabbadheen humna godheen akkuma kutaa 6ffaa takkaa kufeen dargaggeessa tokko waliin haasa'uun jalqabe. Dargaggeessi kun naannoo keenyatti nama kabajamaa nama hojii ogummaa huccuu hodhaatiin akka magaala keenyaatti nama beekamudha. Maqaa biyya koo waameen maqaa nama kanaa otoo waamee anillee huccuu isa biratti hodhedheera kan jettu shamarra yookiin immoo dhiira hin dhabu. Sababiinsaa baay'ee beekamaadha. Qofaa isaatti otoo hin taane hiriyoota isaallee qacaree guyyaatti uffata hedduu hodhee baasuun nama beekamtii godhatedha. Dargaggummaa ganamaan jechuudha. Maarree nama kana waliin obboloonni koo yeroon argan halkaniif guyyaa natumaa bulu. Kutaa 6 si'a 3ffaa kufuu koo yeroon mirkaneessu jaalallee kiyya kanaatiin seera qabeessaan na fuudhii jedheen isan gaafadhe. Yeroo kana innis tole jedhee haa ta'uutii garuu yeroon ani kana gaafadhe waqtii yookiin immoo baatii gannaa ture fulbaana yookiin immoo onkoloolessa keessa jaarsa ergannee niikaa hidhannaa jennee walii gallee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko otoo anaaf inni diida dhaabbannee waliin haasa'aa jirru obboloonni koo dhiiraa 2 na arganii yeroon manatti galu ati gurbaa kana waliin hin dhaabbatiin jennaan sidinne mitii jechuun na tumanii. Akka guyyaa sanaatti reebameen hin beeku baay'ees na dhukkubee.
dur yeroo na reeban sababa godheen hojiillee dideen bakka ciisicha koo darbee rafaam. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana akka yeroo kaaniin gooneem barnootaan illee kukkufeen abdii dhabeera mitiire kallacha mana jaalallee koo deemeen dirmammuu isaan na reeban itti argisiiseen har'aa kaaseen sababa obboleessa kootti mana kanaatii hin bahuu yoo barbaadde isa hafe akka barbaaddeetti xumuree jedheen mana hodhaasaa keessa seenee innis mana cufatee firaashii halkan yeroo hojjechaa bulu boqonnaadhaaf buufatu ni qaba. Isa naaf buusee turtii kana hundumaa keessatti homaa wal tuttuqqillee hin qabnu guyyaa kanarraatii kaasee garuu qaama koollee dabarsee kennuufiif of qopheesseen deemee yeroo kanatti tureem halkan anaa fi jaalalleen koo otoo waliin haasofnu naannoo toora sa'aa 7tti obboloonni koo balbala dhiitanii cabsanii qullaa qulqulluu keenyatoo jirru kan nutti seenanii jaalalleen kiyya hattuutu balbala irratti cabse jechuun sodaatee sagalee iyyaa yeroo isaan humnaan rukutan dhageessisee ture. Erga balballi cabee ollaan darmatus qullaa keenya ta'uu garuu namoota tiriika yookiin immoo baatirii qabatantu nu argee gadi baasi jedhaniini anaan jechuudha. Obboloota koo ta'uu baree manni namaa seera qaba seeraanis nin gaafadha jedheeni. Yeroo kanatti obboloonni koo dhiiraa lamaan isa kam waa'ee seeraa odeessitaa mucaa jireenyarraa kaachiftee jechuudhaan dullaa qabataniin rukuttaa jalqabanii namoonni ollaa dirmatanii waan turaniitiif gargar baasanii dhumarratti anaan qabatanii gara manaatti deebi'uuf yeroo jedhan ani galuun barbaadun jedhee yeroo kanatti obboleessi koo dhiitichaadhaan akka hin taanetti na rukutee rukuttaa kee danda'eera har'as anaaf haaraa natti ta'uu hin danda'u mana kanaatii garuu hin bahuu wanti dhalate haa dhalatu malee jedheen nan isaan didee dhumarratti lola waan na fideef namoonni gidduu seenan dirqiidhaan obboloota koo lamaan qabanii gara manaatti galchanii yeroo sanarraatii kaasee gara maatii kootti hin deebine. Guyyaa 3 booddee jaarsi ergame abbaan koos hagas mara dubbii isaa ol kaasee hin ilaalle maalaa ture mucaan barnoonni soo didee ofii keessan fuutuu jechuun obboloota kootti dheekkamee kanaan ni kaanis nuuf ta'ee gaa'ilan dhaabbadhe. Jaalallee koo jalqabaa baay'een jaalladhu kana waliin gaa'illi nuuf milkoomee cidha bareedaa magaala keessatti godhannee waliin jiraachuu jalqabne. Nama qabuuf hunduu dibbee rukuta mitiire jaalallee koodhaaf dibbee kan rukutaa turan lakkoofsan qabanii anis kanaan jiraachuun jalqabee turtii waggaa 4 waliin jiraannee ijoollee dhiiraa 2 abbaa manaa koof nan godhee jireenyi koo qananii waan hundi irraa hafaa kan ta'e manni koo guutuu homaa waan tokkollee kan natti hir'ate hin turre. Haa ta'uutii garuu maatiin koo yeroodhaa gara yerootti baay'ee na yaaddessaa dhufanii haalli jireenya isaanii bitaa natti galee ani ergan heerumee booda eegoon koos hangafti koos mana keessan teenye kanafe obboloota keenya dhiiraa qofa ture. Rakkinni nageenyallee maatii gidduutti hin fiddu mitiire abbaan koo faati koo abbaan koof obbolaan koo baay'ee walitti bu'uu jalqabanii ishuma jirtuyyuu seeraan waliin fayyadamuun isaanitti ulfaate. Anis hamman danda'u gargaariin nan dadhabe ifaaf ifattis abbaa manaa koo dhoksees gargaarsa isaaniif nan godha. Haa ta'uutii garuu wanti hin gargaaru tarii waan nyaatan waan dhugan waan garaa isaanii yeroof danda'a malee furmaata haga dhumaatti ta'uufii hin dandeenye. Yeroo kanatti abbaa manaa kootiin gadi teessifadheen maaloo obbolaa koof maatii koof maalaa godhu jireenyi isaanitti ulfaateera waa xiqqoo fuudheen gargaaruun kiyya badaa ta'uu baatus haa ta'uutii garuu jireenya isaanii jijjiiruu hin dandeenye. Hanga yoomiiti anis mana kootti hir'isaa siinis ija kee duraa dhoksaa gargaaraa nafaa waggaa 2 gara biyya hambaatti na ergiitii obboloota koofis ta'e maatii koof waan ta'e waan dhaabbataa madda galii ta'uu fi nan banaa fi jedheen kadhadheeni. Abbaan manaan koo gonkumaa wanta kana hin raawwadhu haadha manaa koodhaan gara biyya hambaatti ergunaan jedhee na didee asiin kadhadheen achiin kadhadheen dadhabee waggaa 1 guutuu kadhaatiin hin dabarsee dhumarratti sababa kanaaf gammachuun nagaan gidduu keenyaa yeroo dhibu ofii rakkina maatii koo argeen abbaa manaa kiyyas nagaa yeroon dhawwadhu dhumarratti naaf eeyyamee dhumarratti piroosesii hundumaa xumuradheen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Ijoollee 2 godhadheera mitiire isaaniifillee
haala mijeessuun dirqama waan narra tureef haadha kootti geesseen ijoollee koo kennadhe. Abbaa manaa koodhaanis yeroo yerootiin deemee akka inni isaan ilaalu gochuun jechuudha. Kanaan biyya hambaa deemeen hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu baatii 3 akkuma guuteen ijoolleen koo nyaata ni miidhan mani fakkaata haa ta'u daddaalacha'anii huqqatanii ija abbaa manaa kootti toluu didanii. Abbaan manaan koo du'e malee ijoollee koo mana kanatti dhiiseen deemu jechuun haadhaaf abbaa koorraa fudhatee gara mana isaa fide. Mana isaa fiduudhaan waan isaan baatii 3 keessatti fakkaatan suuraa kaasee naaf erguun kunooti kaa bu'aan kee ijoollee keenya beela ajjeesuu fi manni warri kee hin taanee fi nama qacareefiin ija koo duratti hin jiraachisaa jechuun anaatiin gaafate. Eega kanaa maatii koonillee maatii isaatiin illee nama ijoollee koo guddisu barbaaduu eegallee. Haa ta'utii garuu nama argachuun iyyuu xiqqoo ni ulfaata mitiire. Haala barbaadeen nama barbaade argachuu hin dandeenye. Baatii tokko keessatti nama 3tu galee bahee. Dhumarratti isaatiif firooma kan qabdu barnoota kutaa 10ffaa kan barattu maatiin isheellee harka qalleeyyii kan ta'an gatii mana kiraa kanfalachuun illee itti ulfaate asuma magaala keenyaa kan rakkattu isa birallee dhuftee yeroo tokko tokko hojii harkaa furtuu fi maal uffata keessa galchuu kan dalagdu maaliif isheedhaan mana kootti galcheen hanga ati dhuftutti ijoollee koo naaf hin qabdu jedhee na gaafate. Yeroo kana anis mucayyoo kana waan hin beekuuf amalallee waan qabduuf eeyyeen dhugumayyuu isheen jirti miti jedheen harka kiyyaan mucaa kana abbaa manaa kootti ergee mana kiyya galtee ijoollee koo guddisaa barnoota ishee barachuu jalqabde. Dubartoonni biyya keenyaa yoo guddate kutaa 10 dabartu kutaa 10tti maatirikii dhabdee abbaan manaan koo immoo yeroo haati manaan kiyya deebitu kolleejjii galcheen sin barsiisa jedhee waadaa galee fiiraamu. Haalli isheen qabannaa ijoollee koof gootu bareedaa waan na tureef anis yaada isaa akkan deeggaru isheetti nan himadhe. Kanaan dubbiin bulaa dhufe. Anis har'a borotoon jedhu waggaa 3 gahee. Turtii waggaa 3 booddee garuu hojjechuu fedhus ijoollee koo laaluuf obsa waan hin dhabeef nagaha jedheen gara biyyaatti deebi'ee. Maatii koof obboloota koof wanta yaade wantan karoorsee ol hunduma isaaniif godheera. Yoo xiqqaate wanta nyaataniif wanta dhugan akka isaan dhabuu hin dandeenyetti mana isaanii dhaabeera. Kanaan biyyaan baaqii yeroon dhufu abbaan manaan koo Finfinneetti dhufee na fudhatee akka yaada kootti mucayyoomti ijoollee koo guddisaa turte qophii qopheessitee namoota waamtee manatti kan na eegan galtee kiyyaaf akkuma obboloota koo dubaraa kaaniif godhamu anaafis ni godhama jedheen eegee ture. Haa ta'uutii garuu dubbiin akka ani eegee fi yaadetti nan eegne. Gaafan mana abbaa manaa koo waliin galu ijoolleen koollee mana koo keessa hin jiranii. Haati abbaan koollee guyyaa kana akkan dhufu abbaan manaan koo itti himne. Anis qophii bakka biraatti qopheessanii sarpiraayiz na gochuuf wanta qophaa'aniiran natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu gara galgalaa naannoo sa'a 10tti magaala keenya galeen mana buufadheen hanga sa'a 2tti abbaa manaa koodhaan ala namni gara biraan mana koo kan seenu kan ba'u ni dhibe. Ijoolleen koo jennaan ni dhufu naan jedhee sa'a 2 booddee obboleessi kiyya asiif asiin isaan qabee fidee naa dhufe. Anis mucayyoonoo jennaan erga baatee turteetti naan jedhe. Anis hammasittoo eenyutu isaan nyaachisaa ture ijoollee koo yeroon jedhu bakka jirtuuti nyaata hojjettee ergaa fi turtee jedhee naa deebise. Dubbiin bitaanatti galee maatiin koo halkan sana akkan dhufe dhagahanii halkanuma intala keenya otoon argiin hin bullu jedhanii naannoo toora sa'a 3 walakkaatti na dhaqqabanii na dubbisanii. Haa ta'uutii garuu haalonni natti hin tolle ifa naaf hin taane waa hedduu turanii. Abbaa manaa koodhaan galgala gaafachuuf yaalii goonaan dadhabdeetta rafii homtuu wanti waa ta'eeru hin jiru naan jedhe. Tole jedhee rafee ganama barii sa'a 11tti nan dhufa jedhee manaa bahee naannoo toora sa'a 12tti jaarsolii 12 abbaa koo dabalatee balbala banatanii seenanii. Anis maalinni yeroon jedhu dubbii haaraa gurra koo coomsu gurra koo keessa kaa'anii. Mucayyoon ijoollee koo guddisuudhaaf abbaan manaan koo fira koodha jedhee mana koo galche isaaf ulfooftee ni kaasidhatee mana kireeffatee fi ulfa guutuu taatee akka jirtu. Kanaan booddee wanti duubatti deebi'amuu danda'u akka hin jirre innis akka ishee jaallateeru anaanis dhabuu akka hin barbaanne jaarsoliin na kadhatanii. Sila abbaan koo garee koo ta'ee naaf falma mitire hinumaa dubbii hidhaaf dubbii hiikaa jaarsa keessaa ta'ee wantan jedhu wallaalee yoo xiqqaate naannoo sa'aatii 5 ciree otoo nyaatiin teenyee dhumarratti ollaan waanuma afaan keenyatti qabannuyyuu naannoo sa'aatii 5tti nuti fidanii morma kiyyatti kuttanii malee kanaan booddee isa waliin hin jiraadhu jedhee. Haa ta'uutii garuu dubbiin jaarsaan dhufu tarkaanfatanii darbuun rakkoodhaatii namoonni gurguddoon ishee
beekonni namoonni nani kabaju jaalladhu firoottan koo waan keessa jiraniitiif kanas darbee deemuun natti ulfaatee deebii nani kennee fi kan ani dhagaye har'aaf argatti murteessuun waan natti ulfaatuuf ani mana kanaan ba'u eessayyuu hin deemu haa ta'uutii garuu wanta murteesse torbee booddee isinitti himaa jedheen jaarsolii mana kootiin baase. Torbee booddee jennaan torbanuma sana akka dubbii fuudhaaf heerumaa abbaan manaan koo qabee jaarsolii kana gara manaatti fidee anis takkaa heerumeera takkaa ijoollee lama horadheera. Abbaan manaan koo anaaf nama gaarii jaalallee ijoollummaa koodha. Isa yoon dhiise ammas jireenya haaraa rakkoo qabu wanta fuuldura kootiin eeggatuuf tole waliin hin jiraadhaa. Haadha manaasaa waliin illee walitti na araarsaa. Ijoollee koo waan naa qabdeef nagaa ishee waliin illee godhachuun barbaadan jedheeni mucaa ulfa guutuu fidanii walitti araaramne. Ani haadha manaa jalqabaa isheen haadha manaa lammataa taanii itti fufne. Isheenis deesse anis daa'ima sadaffaanan dahee. Sadaffaa irratti milkii intala dubaraan argadhe. Daa'ima ishee deessee naannoo baatii 9 akkuma fixxeen isheefillee maatiin ishee harka qalleeyyii waan na turaniif akkuma isheen biyya hambaa deemtee maatii isheef dabarsite anis dabarsuuf hin qaba jettee abbaa manaa keenyaan kokkee qabde. Yeroo kana inni lakkii amma hin dandeessu xiqqoo ishee jabaadhu ani rakkoo maallaqaa hin qabu maatii kees hanga hin danda'e nan gargaaraa yeroon jedhuuni dubbii dorgommii gootee eenyu biyya hambaa deemee eenyummoo hafa jechuun gara biyya hambaatti imala ishee taasiste. Daa'ima isheettillee anaan amanuu diddee maatii isheet kennatte. Kanaan egaa biyya hambaa deemtee hojjetachuu jalqabde. Namni jireenya isaa keessatti hin argata, hin dhaba, hin buufata, hin kisaara mitiire. Akka carraa ta'e yeroo tokko abbaan manaan koo caala baasiidhaan yuunifoormii barattootaa nan hodhisiisa jedhee dhaabbata miti mootummaa yookiin immoo NGO tokkorraatii fudhata. Yeroo kana NGO'n kun gatii huccuuwwan hodhee kana yeroo isaatti kanfaluu fi diduun maallaqni hedduun namarraa isiniif hin deebisa jedhee liqeeffatellee waan na tureef waggaa tokko guutuu haala hin taaneen akka hin taanetti rakkanne bu'aan argadha jedhanii yaadanii kasaaruun ni jira mitiire. Bara sana abbaa manaa kootiin waa baay'ee dhabsiise. Mana keessatti illee wanti nyaannu wanti dhugnu hanga dhibuutti jechuudha. Yeroo sana dabaree isaanii maatiin koo haatii fi abbaan koo nu gargaaranii. Kanaan egaa yeroo kanatti maallaqa isheen ergitu anaafillee kennuun ijoollee koofis uffata waan nyaatamu fi kanneen kana fakkaatan ittiin gargaarama ture. Dubbii isaanii keessatti dha fakkaata isheef hin kenne jedhee yaasa'u yeroo haati manaa lammataa dhageessu na qabaa na gadhiisaa jettee kan ani hojjedhu haadha manaa kee akka ittiin jiraachistuuf otoo hin taane kisaaraa kee akka deebifattuuf jechuun maallaqa ergitu addaan kutee. Addaan kutuu qofa otoo hin taane maallaqa kiyya kanan sitti ergee hunda maatii koof naa kenni siif otoo hin taane maatii koofin biyya hambaa deeme jechuun waggaa 2 deemte keessatti wanta isheen nun argisiisne hin qabdu. Turtii waggaa 2 booddee deebitee dhufte. Deebitee gaafa isheen dhuftu rakkoon abbaa manaa koo ammallee waan hin furamneef kana taa'een ilaaluu hin danda'u jedheen dura maatii kiyyaaf hin bahe mitiire amma immoo abbaa manaa kiyyaaf bahuuf imala koo gara biyya hambaatti hin taasise. Isheen daa'ima ishee wanta anarratti hin amanneef anis ijoollee koo warra kootti hin kennadhe. Kanaan waggaa 2 qofan hojjedha jedheen biyya hambaa ba'us haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo haadha manaasaa ishee lammataa kana ulfeessee sin barbaadu jedhee ofirraa baase. Kana qofaa miti isheedhaan baasee dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu akka inni jalqabe asuma biyya hambaa taa'een dhagahe. Hojiinsaa guutummaa guutuutti gara duraatti deebi'eera. Rakkoon inni qabu hundumaas furameera. Haa ta'uutii garuu anarratti rakkoo ta'ee ishee hiikee gara biraa fuudhee haadha manaa sadaffaarra ga'eera. Ani garuu eeyyama koollee wanta nan gaafanneef tuffiin gaa'ela kana keessatti uumame bor anaanis gaa'ela kiyya na dhabsiisuu danda'a jedheen waggaa 4ffaa biyya hambaan jira. Nan jaalladha lubbuu kiyyayyuu nan kennaafi. Haa ta'uutii garuu yeroo nani biyyaa ba'u amma gaa'ela dhaabbachuunsaa gaaffii yookiin immoo hibboo dhiphoo qabu jireenya koof natti ta'e. Maatiin koo bakkuma buuse malee wanta haaraa maal godhe naan jedhu. Hiriyoonni koo immoo yoo galte amma jijjiiramee waan na jiruuf siinillee akkanne siniikne amantaa maaliirraa qabdaa jedhanii na gorsu. Ani garuu akka yaada kootiif abbaa ijoollee koodha waan na ta'eef deemeen ilaaleen yoo naaf ta'e waliin jiraachuu yoo naaf ta'uu baate immoo amala isaanatti jijjiirrate immoo haadha manummaa koo nuffe immoo deebi'een biyya hambaatti godaaneen ijoollee koof hin dhiphadhu jedheen murteesseen jira. Sababiinsaa waggaa 2 dabaladheen biyya hambaa kana keessa taa'uun koo isaafis anaafis maatii koofis wanta fayyadeeru hin qabu. Maallaqaan waggaa 2 kana keessatti hojjedhellee wanta xixiqqoo na barbaachisuun alatti maatii koofillee sharfee tokko keessaa hin ergine. Mee obboloonni koo hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qodaa. Dhiirriin ani ijoollummaa kootii
kaasee beeku abbaa manaa koo qofadha. Inni garuu anarratti haadha manaa lama fuudhee dubartoota ittiin hamatamus magaala keessa hedduutu jira. Sana ijaan argeen godheera jedheen afaan guutee dubbachuu baadhus haa ta'utii garuu dubbiin namaa lafaa ka'ee miti. Sanarraa immoo dhiira harkisaa hojjeturraa dubartiin biyya keenyaa sadaffaa miti salgaffaa otoo argatte illee heerumuuf duuba hin jettu. Mee maal na gorsitu? Kana godhinaan jedha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee turtii yeroo muraasaa booda seenaa ajaa'ibaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share fi subscribe gochuullee hin dagatinaa jecha qophii yookiin immoo seenaa barsiisoo bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif hawwu ani Gammachiis Tashoomeedha.